خلاص يو سند الدنيا بلتي دي قرر لي ربي جلس قرقارة أكبر ما دي أكاسي أنا يصير يفهم أورومو تيجي يفهم أنا أقول أقام اللي تشوجت يفهم يا ربي نما وايد يفهم بيكتات يفهم قول يفهم نقول تقول نتسجل تتعرف ساعة وتوفي وفما ما ستحرتا والتبر يصير رواتكم بفت يصير رايو الدايو يصير عدد عليك السلام عدد الروا بلسكي الروا اللي خلنا إيرسي أكاسي إنما تكججبه سامله أسرع أبسطني أسرع عربان هنكلشنا حامله إتورا نما إرجع بيجابه هجيجيرة بيجافي تدين بودا كاركارا وان ما يصير يود بودا لك أبغى تبورسا الردولون غوبيون نالهين هن أتمو الرهين كهاتين أكهين تلاديرات أكهين تلاتكتي كسبورس والله وفدندي نام إركتو ما نام كمي جلابي وفدندي إن شاء الله ما كونترات سنغلتين دلائن وفدندي نمر يوفدندي تنام نواسو بيجو في الجو تكوف أنا بدون نمر رسوب الرأس مكان وفدندي أكا أوبليتي تقولي كسبورس وفدندي بدو سمو كيتين ديمي ميرا كان كيتي إيجاد جرين كان كيفوي فرد إجراء أقبلتي تكاتتي يو إسنة تبلس أخوينا لا يفهمنا أقول نقل شو كيسني في هدو قلتوما أنا قبلتي تياري والله كان اللي وني نفدتوكو هنجرو أميدي أنا اللي وانت جابا وردوسي سي أرون قب يفهمني أتى أنا ما قافتين أمني كيس سوينا رجرا وأنه بالسنة ربي سبر هذا أبدو نما الرحيم كهاتني جباد أريلو كيف كربي جابي فدو وفدن إجراء لكن نتراك قلتوما galatoomii badhaasa carraa naaf kennuu keetiif katasaa ta'ee mana isillee har'aan dhufee isillee sirrittiin beekachaa miidiyaadhani jechamoota namoonni darbataa turanis walitti deebisaa turanis ilaalatuma ture jechaadha. Guyyaan kun gaaf tokkoon dhufa jedhee ilaalaan ture. Waliigalatti ilmoo namaa tokko waan dabarsa keessatti seenaa hojjete keessatti waan san uf duuba deebi'ee sanis kana sodoon jenne balleesseera jedhee ufteen xallee uf madaalee deebi'ee uf laalee dhiifama naa godhaa jechuun hayyummaa guddaadha. Ilmi namaa jechaadha. Wanti kanarra darbu hin jiru. Namni immoo ilma wal jalatti ajjeesee waa waliin jedhan jiru. Ilmi namaa tokko afaanillee walitti darbuu danda'a, jechaa walitti darbuu danda'a, lubbuu walis baasuu danda'a. Oromoon aadaa qaba, safuu qaba, duudhaa qaba. Waan abboota keenyarraa dhaalle kana qabna. Waan kana qabnu waan ta'eef miidiyaa kana gubbatti waan baay'eetu amma baratamaa dhufaara. Dhaloota kana waan nu saalfachiisu, waan safuu nutti ta'aa dhufu. Yoo dhiifama waliin goone, yoo waliin dharrabsine, yoo walii gadi hin buufne, yoo walii gadi hin xiqqeessine akka waan guddachuu hin dandeenye wayitti ilaalama. Of ilaalteerti mucaan tun akka nama kamiittu. Balleesseera dhiifama. Ebaluu kana kan odoon jedhin yoo isinitti balleesse Arsis ta'ee Hararges ta'ee ilmaan takka kutaan Oromoo guutuun 11 dhiifama na godhaa arteetti. Dhiifamni godhafumuu fi qaba jechaadha. Isin har'a gaafatteerti namoonni amma badii keessa jiru namoota dhiifama isin goone ammas dallansee kararraa daandirraa isii baasuu deemuudha malee kan madaalamaa jiru isa kana tokko. Inni biraa carraa miidiyaadhaan har'a namoota kana bal'aadha wal arganna keessatti. Namoonni yeroo baay'ee deebi'anii of ilaalanillee namoonni tokko tokko dandeettiin dubartoota keenyaa kunis cimee ba'ee yoo jajjabaatu eenyutu daandirraa gadhiisaara. Oromeeffuma danda'ee Oromeeffuma barreessuu waan danda'uuf yaaduma dubbachuu waan danda'uuf eenyummaan namaa sun sirriitti adda bahuu qaba. Eenyuun nama keenya walitti oofaara, eenyuun nama keenya walitti buusaara, eenyuun wal nyaachisaara, eenyuun gabaa keessaa argata. Dabbeen Oromootu nama bal'aa argattee nama bal'aa qabduuf keessatti. Kan afaan Oromoo baratillee, kan waan hunda baratillee. Kana wal nyaachisa. Maqaa yoo ilaaltu Oromoodha afaan Oromoo dubbataa waan gaarii haasaa. Kana waan taateef godhamuufii qaba. Namni tokko gadi bahee dubbatee miidiyaatti liibiidhaan dhufee dhiifama naa godhaa erga jedhe. Siin goonu si ajjeefna si qallan jedhamu. Safuudha kun. Balleesseera erga jette dhiifamni godhamuufii qaba. Namoonni biraas immoo taatee kana yeroo dabarsu guyyaan biraa hin dhufa jedhee akkasitti yaadee wal qusataa wal hambifataa jiraachuu qaba. Aadaa wal ijaaruu torbeen ajandaan uumamaatiin deema miidiyaa gubbaarratti. Yoo kun wal nyaate kaantu darba, yoo kun wal nyaate kaantu darba. Sadarkaa itti namni miidiyaa itti banatu dadhabuu ga'eera jechaadha. Maal dubartoota meeqa isiiti haamilee cabsitanii hanga sadarkaa qoricha dhuguutti hanga of wallaalutti. Harka keessan obboleewwan keenya dubartoota keenya irraa dhalanne irraa nyaanne nu dhalan. Armaan dura akkatti dandeettiin dubartoota keenya yoo jabaatee gadi ba'an jiru. Inni kun immoo nama biraa garaa gubaa jira. Kana waan ta'eef wal eeggachaa walirraa hafaa walii ilaalaa
waltiin talaa namni kun har'a kana boru kanaa miti jechaadha. Taatee duraan darbe sanillee akkasitti ilmi namaa wal qeequun hin barbaachisu. Eenyumti isaayyuu akka jiru kanaan hin dhalanne. Kan dhabee kan argatee kan guddateetu jira jechaadha. Wal cinaa dhaabbattanii wal jajjabeessitanii yeroo itti jirnudha malee yeroo itti immoo haamilee wal cabsinuu miti. Isinitti hin dheeressuu yaada bareedaa namni bal'aan isaa bifa kanatti ufaa laalu ilmoo namaa ta'ee namni hin dogongorre hin jiru dogongoreedha ifa manaa godhaa jetteetti. Aadaan kennas amantaan kennas is kanaadha. Ilmi namaa irraa kan barbaachisu jechaadha. Kallattii magara hundaatiin ulfaadhaa sa'aatii bal'aa isin irraan fudhadhu adaraa wal qusachuu qabnaa. Abboo qabsaa'onni keenya Oromoo kan nu dura darban artistoonni baay'een isaanii tokkummaa jedhanii lallabaa turanii. Isaan hanga ta'e aarsaa itti kafalanii asiin ga'aniidha. Dhaloonni amma irra jirru kun immoo maal seenaa keenya kaannaa, aarsaa keenya maal kaannaa, harka kiyyaan maal seenaa kaadhee darbaa, afaan kiyyaan maal hojjedhee darbaa, ga'umsi ani hojjedhu maali? Oromoof hin qabsaa jedhee dubbataa, Oromoof akkana hojjedhee dubbataa garuu Oromoo diiga. Maal hojjettiree yoo nama lama Oromoo wal nyaachisaa ooltu dhiifama walitti hin goosisi yoo walitti hin araarsin. Taate mati qishoo yoo raawwatin jechaadha. Kanaaf asumarraa ka'a namni jechaadha nama lama sadiirraa. Amma carraa kanaan nama gara 400 gara 500 wal dhaga waan ta'eef namni sirriitti wal jalaa deebi'uu, wal danda'uu, walii obsuu, walii darbuu. Jiruun ilma namaa kun wal bira darbaa yeroo deemte fi wal obsaa deemte. Ibin keessa yoo barbaachisa waan namni dogongore san dubbiftee gaafachuu dandeetta. Maaluma gatii wal xiqqeessutii fi har'a wal arrabsanii haamilee wal cabsuun barbaachisuuf dhiifama gaafatteertii taate baatee dhiifama naa godhaarteetti. Sirriitti onni irraa gaafatte natti dhagamaa ture ilaalaa ture. Keessa gottechaa danda'u yeroo gara boqonnaa irribaatti deemuu turedha waan ta'eef wal hambifadhaa adaraa keessan of laalatii dhaabbadhaatii. Ani eenyu yoo waa barreessu waa kataba akkuma nutti dhufte san hin cal jennee namatti yoo buufannu san borullee yoo sitti buufatanuu akkamii waan jedhu sallaan. Kanaaf ulfaadhu galatoomii baga of ilaaltee namoota birallee dhiifama gaafachuun si barbaachisu jiraate akka tasaa walitti darbanii namni miidiyaa koo walitti darbaa. Suma carraa kanaan hundi keessanuu aadaa fi duudhaa safuu qabnu, amantaa qabnu, obbolummaas qabna, amantaas qabna hundi kennayyuu akkasitti ol qusannee dhiifama walii goonu. Ana akka kootti obboleetti konkoo dhiifama sii godheera. Durasitti mufanne waan ta'eef. Fayna Allah nagaannaa tura. Galatama obboleessa from yaada gaarii qaabte, yaada bareeda qaabte. Ilmi dhugaa si haala tulfaan galatama. Zubair. Okay, Ima nirta Zubair? Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma jettan dubbiin guddattee farreetti hin fe'anii. Waan jedhamu qabus firoomsaanis warri duraatis jedhee darbee jira. Garuu hoo arafoo akka siidaamutti badii argite irra kutte namni beekeetiniin badii ofii ofitti beekee dhiifama gaafate tokko wanti san caala hin jiru. Wanti san ga'ullee hin jiru. Namni badii ofii beekeetiniin dhiifama nama gaafate tokko hayyuu beekaa nama jedheetiniin fudhadha akka mataa kiyyaatitti because akka yaada kiyyaatitti. Garuu hoo jecha namaa haasawa namaa jalan deemin sammuu teetiin bobba'ii gali miira keetiin deemi. Koomantii namaa maali jala deemte ilaali waan namni siin jedhu arraba hin dhagayin ati dalagaa keetitti ta'uu qaba. Wanti marti sii galee dalagaa keetitti jabaadhu takaleessaa sanarraa jijjiirami bakka guddaa gahiitii argami. Koilee isaa takka galchaan haramsaa turte isheen sanillee ni afoon illaa jedhaanii haramsaa. Okay, jinnillee jira kana jira namni bootaa walii galakkisaa jinnillee ol baase. Galchi. Dubbaddu lubbuutti dhiifama dubbii afaanis si qabee dubbaddu. Jinni gastee erga dhulee isaa tun akka malee haramsaa turte afoon illaa jedhaanii.
Jinni yoo jala jiraatti ergan. Zubar tufa barsa zubar. Dubbaddaati lubbu. Okay. Akka yaada mataa kiyyaatitti namni fedhe si'a aga fedhiyoo si arrabse waan akka sirraan hir'isu, waan akka sirraan buusu, waan akka siin dabalu. Si galee ati mataan kee toltuu hojjedhu, hamtuun dubbatin, dhugaa jirtu dubbadhu. Waan toltuu hojjedhu. Tanaan siidhaama warra ajandaa baneetiniin sirra haasa'u, sirra dubbatu, si arrabsu, hin dhagayin gurran kenniniif, gurran baniniif ati kaayyoo qabaatuu qabda. Nama kaayyoo ati akka an beekutti amma ati na beeyta si beekas waliin turres bakka tokko waliin turre garuu hoo akka gaafsaniiti miti.